malee signor che fa. Ada telah sih, warga tu macam ni dubin kortin ada yang baru rasa terima. Gurbaisan nyata meti sini nyati se sini kaya jahe kami toko. Isa sama gurbuat juta gurbaisan ayah kami kejar kita tadi dubin nasib resite. Gurbaisan nyata me, pakai nyata mufu nyata me. Akan dinyat juta mufu nyata. Ate jirti dubin. Lan, wani jurmal sih kerja. Tikisho bakki garte sodwara sodda kan bai tanam sutar raja asli ni bai ta Bara obboleessa kiyyaa wajji yoo amma booda jiraatte anaa wajji jiraattan an jeeba ganaa obboleessa kiyyaa wajjin jiraattu jee jiraan obboleessa isaatiif gadda qabaandeetii miti nuraddiin kee maaliif seete dubbiin bakka san bira kuttee jirti amma kalee bilbilee naarrassee yoo ati as keessas jiraatte yoo ati as keessaa es baatee jee kun roorroo miti yaa kun roorroodha ammoo garuu fakkeenyaaf amma galiisa kiyya yoo isaa dhege anan kuman viidiyoo maammee wajjaa seesan maammee qaba maammee tokko sanarraa dhufee bara malaaqana na wajji geessitaafiin sirra bilbilee bara ati ma woomata kaawwa dalagachuu fi nama laaluu fi kanaaf sanumaaf jecha Hassanii jecha mana arabaa galu jira mana Oromoo tokko dhiisee Oromoo jibbeensa osoo hin taane Oromoo dhaqee rabbasha. Hassan kana siimu yoo dhugaan silee isaa dhufte Hassan sirraa hin muraan Bara faanii naan jechuun malee arabaatii takka. maaliif ni beektaa Yaa boonu rasbii. gurbaan kun gurbaa soddaa keessaniiti arraan tana sumatanaatu sababa keessanittiin boodoora soddaa kanaa wajjin wal dhabee tan jettu booda sibiraa dhufuun malee egaa Ani nama akkasii osoo ta'e maaliif inni sirra bilbilee sirra basharee? dhalaan kun maali beektaa gizee dura wal dhabee warraa wajjin Dhalaan warra dubbaa nama soddaatti gizee wal dhabee yoo jarjartee afaan dhalaa sin jira deemte warra soddaatti wajji wal dhabda obboleeyyan keetii wajji wal dhabda namni hojii waliin buuta namni illee boota isin dubbii dhalaa fuutaniiti waan akkanaa raawwattanii hin hunjaa. Bar dubbiin dhalummaa fi jaarsaa jaartummaa bira kutteetii kadii keessatti deemu jirti. Warri biyya kanaa shanyummaa ofan irratti. Gizeen ani itti himadhe manguddoon ati gostan isiin jetti. An takkaa Oromoo bahaa fi lixatti takkaa Oromoon arsii jimmaadhaa walloodhaa je'een beeku Oromoo takka bira dhaabbachuu malee takkaa Oromoo miidheen beeku. Warri yaman kun guutuun na beeka. Namata meeqan yaman jiraanne. Garuu sababa isatti hin jiraachuu dadhabaa ammaan ta'a. Isaan gosummaa takka oofan gosummaan isaan ofumaa ni beektaa. Nuuf biyya tana qabaa. Gosummaa dantaati. Sandahi sabtiin dalaga nuti. Oromoon tokkuma Oromoon tokkuma. Akkasittiin beeka. Warri ayee amma ati gizee dhifeetti yaasan kana dubbatte karoo gosaa sidii bifadamne. Gizeen amma guddootti himadhe. Ati gostan. Manguddoon tun arraan tana ni hanti manguddoo tana wayittiin isaaf. Namni tokko qabuu dadhabee jima bitaaf ta'ee waanuma isaan garagalchuun beeku. Hay maali yoo nan jeen? Dubbii jaarsaa jaartii tana seenuu hin dandeenyu. Naaf yaasan jaarsaa jaartii miti gisee jettan obboleessaas si qabaa. Obboleessi kun arraan tana deeme amata meeqa? Anaaf inni kun kabajaanii jiraattu jira. Mana arabaatiin jiraatu. Silaa isaan kun amma akka nama akka dhiiga namaa dhuganii jiraatanii nama jaartiin isaanii mana namaa daleeduu miti beeka. Ani uffadhu waan isaanillee jedhe obboleessi illee qulqulluudha garuu isaan nama waan biraa yaaduu Hassan jechuun. Laalamma dhuga manguddootti simatte nutti simatte manguddoon. Of biraan isin dhabe malee isinitti simadde. Dhagee manguddoon maal barbaadde beektaa manguddoon asii waan isaaniitti kananaan jimaa isaaniit binnaan. Kanaa baree. Dubbiin achuma goolama. Namni tokko Hassanii dubbachuu hin danda'u wayyaa akkamitti jiraadha. Amma ati garuu jaarsaqee sun eega obboleessi isaa ta'e sabbi yoo bilbilte maal inni beektaa nuti xiqqoo anaa fi birraan inni beektaa mee anumaa fi birraa barqaasii qabdu. Kaniis jettee nu miti. Naa fi birraallee wanni dubbii suuta kana jenneef osoo Hassan sodaannee lakkaa wasan dadhabnee hin ta'in dhaabumee jaarsiisillee booda nu gaafatee isiniitiitu. Anaa isinitti madaree sodarra. Obboleessa kiyya jidduu seenee anniin jira maalatti himatinii. Anaa sodarra isinitti himatee bara. Yoo inni kaa anniin jira maaliif natti himatinii osoo nan jiru isin seenuu dandeessanii. Jaarsa osoo nan takkaa ittiin himatinii bari viidiyoo argee bara. Maali jennaan Hassan akkanan naan jiraan jeen. Anaa itti dubbataa jee ittiin dubbanne ilaa ammaa baatii takka guutuun dhufadhee jiraan daaree maal taate nuraddiin hanqa yoomiin namni nama sodaatee deemuu danda'a. Roorroo akka obboleeyyan akka Oromummaa tokkotti roorroo asirra deemtu hin deemu. Tajaajilaallee. Roorroon tanaachi namni ilkeen irraa facaasuu qofaa. Eegaa obboleessaa eegammaa tanatti asiin sigee akka nama tokkotti bara rakkoon Hassan maal beektaa? Yoo tana mana nan jiru dhufee na tumee na biraa kutee haala. Hassan nama maal beektaa? Rakkoo isaa nama jabaa wannaa tokko ibsuu jiru si galtee.
naafi birraan nama ilaan gammaatti je barbaannee dhabne. Harkaan namni harka dhala ilaannaan bar nama si ajjeese bas. Barbaannee dhabnee siin jee gammaa harka jiru dadhabne taamma gammaatti. Amma ijoollee isaa hojii deemtu fa'a amma akka roobaallee yeroo qabnullee inni dhufuu didi. Roobaa sana irratti hime wanni natama deema. Wanni roobaa qabneef inni haa dhufuufi bara. Roobaa harkanneeti. Inni haa dhufuufi mire dhufuu dhabame. Ilaan gammaa garuu amma eegatanaan dhufte. Ati mucaa miskiina duraan beektaa mucaa maammee tokko. Maammeen hin beeka sanaatti hin beeka sanarraa na bilbilanii maammeen ni dhukkubaa dhaqee fuudhina jambara baay'ee uffadhee hin taa'u jira laaqana geessaaf jeeti sodaadhee si yaame bara. Maammee maaltu as fidi? Maammeen waan isa fide beeku kiimiyaa takka maali ni sodaata kiimiyaa numa dubbata an kiimiyuma tanaa sanaa keessatti noommayyuu shabakuma irratti hin arge malee kiimiyaan beeka. Siirii ilaan na dhamaastee gadee bitee jaan. Maraatee jira maammeen. Kiimiyaan tun fiyaasa wal beekani? Walitti hariiroo ni qabanna fakkaata. Warra maammee amma egaa akka itti naa bilbiletti warra sanaarraa dhufee fi warra ati isaan keessummeessitu guutuu anaatu bakka takka walii qabee isaan kibriitaan gubana. Maammeen jechuun egaa kimiyaa dheefa dhufe maammee Hassanii fi kimiyaa wal quba qaban jechuun. Egaa wal quba qaban wal quba qabaachuu ajaa'ibaa wal quba qabanii kan narra bilbilee na arrabsee walitti iyyinee wal arrabsinee wal irraa. Inni amma mucaa miskiina kana hin fuutu jee bara baay'ee uffadheetii seeku jira bal'aa kana keessanaaf jee beelaa itti jira mucaa namaati. Telefoona naan waraqaa irra katabee kanneefi nambara namaati narra bilbilatee siin jee. Waan fedhe haafidu Hassan ni arga. Hin ola saayinanti irra jira ammaa bilbilee bara. Akalas Hassan waan fedhe haafidu mucaa laa kana ni geessinaaf waan inni barbaachisullee ni goonaaf yoo nama rakka taate. Yo ammoo sammuu kimiyaan sirii gootisi jettanii kasi anda naan hundubisu naan jedhu kittin bar dittiin eegattiin saban qormaaksaa jedhu qormaaksaa wanta taa'e karaa bakka saalabiyan dhagee sirii nama baara seenaan irraa fayyiteeti sananaatu baara nageerraa baasa sirii siin baara itti gootu sun yoo ta'e Hassan kun akkamiini si agaree si achitti viidiyootti kallattii saraa si agaree viidiyoo irraa naa agaree amma na arabaatiin jira dhaabeetee guyyaa takka anaa bahara ijoolleen takka Itoophiyaa galtee ijoollee saniin gaafadha jehee bahee mana arabarraa jechuu maaksii uffadheetiin deema bar ijabana fuula banaan deemu bar anaa maaksii uffatee deemu maammee kana nasii boola garree sababa sanirratti kan inni ammaa tan narra bilbilee viidiyoo sanirratti narra bilbile. Okay waan siin jiru ati meeqa sodaasini wanni mugandara baasa gaa siin jirtu an duraanis naafi birraa lafumaa reefu siin jee wanni daangeffachuu bari yoo biyya kana keessa naaf girgirii godha nuti wanni sirraa suuta jenneef si dhiifneef ati mana dhiiftee inni irraanfattanii baay'ata nuti wanni sodaanneef dubbii reefu siin jeessan dhaaqume isin tu dhalaadha waa isin jettu fuune dhiiraa wajji watti hin buunu aboo dhalummaa bira dhuftee bar dubbiin bare dhiiga seentee bar an akka dhalaa taaniin nallaalii gaaboo dhugaadha dhalaan nama jalaa garagalti garuu akka dhalaa taaniin nallaalii dubbiin tun jabduudha dhiiga seentee jirtii siin jeen tala dhalaa na tume bar mana ikraamee dhufee na tume ni dhuse ikraamee illee dubbatiin hin jeen ni usni amma duuba ammas gizee jiraachuu hin dandeessu galus hin dandeessu naan jee biyya tiyya na dhorkuu danda'a kanaa bar wanni nan joo mootummaatti sufirraa hin beeksisa waraqaas ni fudhadha guuta dhabnee gara mootummaa dabu amma ni deemna an birrattis ni nima birraa sittiin bilbila ni yaama telefoonni birraa yoo bilbili ilaalii telefoonni birraa gisuma takkatti saayilantuma cufuma biizii telefoona nama qabaa baranii mee bilbili yaa nama bilbila fayyadamu dhagee tana dhaggeeffadhu eenyumaa jettanii ni Hassan mucaallee ni fuuna Hassan Rudwaan siif jecha zabiibaan maammee achirraa fuudhuun dhiiftu garuu dhaamsa kun asii bira gahu eenyu kimiyaa deemi kimiyaa wajjin yeroo qabaa mire kimiyaan yoo sanaa teessee kan nama dhabaasaa jirtu taate ati adan teessee nama isiin dhabaaftee gad ergite asittiin abduubaa akkaan fedhe godhaa jechuu hin dandeessu bakka kana ni jira nutis nuu bakka kana jiru ijoollota keenya kachiraa gad dhufan miidhuu hin dandeessu akkuma duraattis markaa fuuna yoo fuutallee ati waan bar gurbaan miidhuu fi mar gurbaan dantaa bu'aa irratti argatu bu'aa irratti argate dhiiga nama fuudhe maallaqaan kana maallaqaan gad ergamaa bee maammee osoo diriyaara takka irratti darbanneen seerkaa fuudhu dhiiraa dhala mucaa jechitti takka baaraan qaama bishaan baaraan dawaadha yoo taachi galtuu jira makiinaa dhiqattee achi jiraatti nyaatas kannaaf yoo inni beelawee naan jeeni himeetiin jira garuu immoo amma inni narra bilbilte ijoolleen isin narra bilbile nambara isaaniitiin narra bilbilan nin dhufaa garuu kophaatti gad dhufuu nuuraddiin irra bilbileetiin dhufaan jeen nuuraddiin tuuqami nama tokko natti fidini je nuuraddiin anaaf beekaa dhiisiin jeen anaaf fida nama fidadheetiin dhufa malee dhiisota addaan jeen daldala galtee kimiyaa fi Hassan dalagan kana ni muramallee khalaas egaa isa harkan gahin wanni guddaan harkan gahin osoo harkan gahin khalaas ndeyna ni fuuna manallee fidee irraa jirtee mucaalee gahan kara sanaa gahee jirti mucullee geessee diba
الرادي كمان ومني Ijoollumatti kanneen hin deemne. كمية جدا تنبر أنت يو تاني أرجع تادي تصيري دا مقالة سنا كيسا نما دلقة خدته هذا في جولة جالسة في جاتي الجيب بسيطة برسين كمية Nama beekamaa wayi jechuudha. حسن يرم حسن كنجت ولا فجلا إنسان نما ورولي دردل نما يسين كيسي قدر كتير الناس كبير بدوان Ani nama YouTube marratti argee maaliin beekaa? aku semua dalaga sani aku dalaga sani sen yo ammo san festo ke nuti ako bulejin to ko karma asjur to kotti aku mungdo nama atima je nama cici nama kursan te osol sidalle sicina le hira banelle birralle tim birbira Nee rabbi fidee birraa. iratim birbira birrani sama cacal jasi galte Birraan ture bar. Bilbila waan kaas wata baatti kasdatin Ina cufa bilbila isaan harkattu siin jeebi. hasan makanau lakosa ijirairo Dhiisnu raasan ramarraa bilbitamas dubbiin godhee Maal kaadha yoo fedhaa laaqal hojii? makanaa geessu nu dorgeen beenu nu dhaadhis baala geessu. mal lu gora bonu jes Akkanas dhufee beekaa moo fedhe. jettu Yoo viidiyoo tanarratti na arge afaan banu gisee nan deeme booda gadhiifannama malee viidiyoo irratti akka amma na arguun barbaadu bakka nan jiru amma mana meecoo tanaa inni beeka kaameera irra beeka. خلاص اني متاس بلا مال قد مال سنجيمي Eh, اوكي خلاص واتك سداتي متدراني ولا سرات قري فنب وانا مانغ سنجيني سن Amma ايجا laaqal. كستاتي سوجين مانا خي لا كان قبستي Inni qopheesseetiin taa'u ni jira.